bakka qubachuuf turerraa darbe Jimmaa aanaa maannaatti lagni guutee miseensota maatii 4 nyaate. Lolaan dabalee dhufee akka maabalii wayitiin abbaa fi mucaa tokko fuudhee kuffisee ala jedhu haati immoo dabalata jara qabuudhaaf ammas mucaa tokko qabatteetti kuftee. Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran akka haaraatti dararaan nutti hammaatee jechaa jiru. Ajjeetu bakkaatti kuma dhibba dirqaa fuudhu waraqaa wayii kennan amma achi baatee nima qabamta ani furmaata dhabnee akkasitti badaa akka inni jirra warri galuullee dhabnee jirra. Odeessaalee biroos qabnaa saganticha Firaa'ol Balaayi dhiyeessa. Xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa Sudaan irraa ka'ee gara Finfinnee balali'aa ture paayilatoota hirribni waan qabeef xiyyaarichi bakka qubachuuf turerra darbee jedhamuun dubbii ijoo ta'e gabaasa kana dursee kan baase The Aviation Herald akka jedhetti paayilatoonni xiyyaara Itoophiyaa gaafa wiixata hagayya 15 2022 magaalaa Kaartum irraa ka'ee Finfinnee qubachuuf turerra turan lama hirribni waan qabeef buufata xiyyaaraa Boolee qubachuudhaaf ol fageenya irra turan irraa gadi bu'aa hin turree jedhe daandiin qilleensaa Itoophiyaas dhimma kanarratti deebii kenneera. Hirphaa Gammachuu. Xayyaarri Boeing 737-800 lakkoofsi balalee ET 343 ta'e Kaartum irraa gara Finfinneetti ol fageenya kiiloomeetira 11.3 irratti balali'aa ture. Xayyaarichi ol fageenya irra turerraa akka gadi bu'aa dhufuuf itti himuudhaaf carraaqqiin hojjettoonni tiraafikaa daandii qilleensaa buufata xiyyaara idil-addunyaa Boolee jiran taasisan hin milkoofne jedheera. The Aviation Herald. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa baaseen akka jedhetti guyyaa wanti kun mudatetti koominikeeshiniin paayilotootaa fi hojjettoota tiraafikaa daandii qilleensaa to'atan gidduu addaan citee akka ture mirkaneeffatee kanaaf immoo ka'umsi maal akka ta'e qorachaan jira jedheera. Dabaluunis sababii maaliin koominikeeshiniin akka addaan cite waan jedhe qabaachuu baatus qorannoon jalqabe hanga xumuramutti hojjettoonni waan uumame kana keessaa qooda qaban hojiirraa akka dhorkaman ibseera. Paayiletoonni to'attoota tiraafikaa daandii qilleensaatiif deebii hin kennine kunneen sirna balalii xiyyaarichaa irraa sagaleen akeekachiisaa akka isaan bakka qubatan qaqqaban agarsiisuu isaatiin isaan dammaqsee jedhameera. Awutoo paayilet bu'uura ajaja dursee kennamuufiin xayyaarri ol fageenya saffisaa fi toorarra balali'u sirnaan eeggatee bakka qubatu sirna taasisuudha. Haa ta'u malee sirni kun bakka qubatu yeroo qaqqabutti sirnicha ofiidhuma isaatiin dhaabuun sagalee akeekachiisaa akka dhageessisu The Aviation Herald ibseera. Flight Radar 24 ilaaluudhaan hubachuun akka danda'amutti yoo xiqqaate guyyoota 7 darban keessa daandiin qilleensaa Itoophiyaa Kaartum irraa gara Finfinneetti guyyaa guyyaadhaan kan balali'u yoo ta'u balaliin kun ammoo yeroo inni fudhatu sa'aatii 1:25 hanga sa'aatii 1:30 ta'a. Haa ta'u malee agayya 15 bara 2022tti xayyaarri Kaartum irraa gara Finfinneetti balali'e kan qubate balalii sa'aatii 1:49 boodadha. Kunis daqiiqaa 20 boodatti hafee qubatee jechuudha. Gabaasni kun hordofee xiinxalaan aviyeeshinii beekamaa Alex Macheras dabalatee namoonni baay'een waan mudate kana dhiibbaa hojii paayiletoota irra jiru wajjiniin wal qabsiisaniiru. Jimmaa aanaa maannaatti miseensotni maatii 5 ta'anii mana tokko bahan keessaa 4 balaa lolaan lubbuun isaanii darbe. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa maannaa obbo Anwaar Abdoo balaan kun kaleessa hagayya 12 bara 2014 galgala naannoo sa'aatii 1 irratti qaqqabee jechuun BBC'tti himaniiru. Kun akkamiin tahee jechuun waayilli koo Habtaamuu Xibabuu itti gaafatamaa kana dubbiseera. Bishaan kun miilaan keessa ce'ama ture. Bishaan xiqqoodha. Silaa dhumtisaa. Amma maatii keessa mucaa tokko achi keessisee ga'e abbaan haadha manaa isaatiif daa'imman hafan lamaan fuuchuudhaaf deebi'e. Gaafa kana lolaan rooba gara tabba gaaraarraa bakka santammaa jedhamurra rooba immoo jira. Bishaan kun lolaan dabalee dhufee akka maabalii wayitiin abbaa fi mucaa tokko fuudhee kuffisee ala jedhu haati immoo dabalata jara qabuudhaaf ammas mucaa tokko qabatteetti kuftee akkasitti lubbuun daa'imman lamaatii fi haadhaaf abbaa darbe. Yeroo sanatti hawaasni iddoo sanatti argamuudhaan reeffa abbaa isaatuma sana argamanii kan ijoollee lamaatiif haadhaa irra ganama kan inni argame hirmaannaa hawaasaatiin hawaasni barbaadaa bulee har'a ganama reeffa isaanii baaseetti jira. Reeffa isaanis gara hospitaala Jimmaa waajjirri poolisii fudhateetti kan deemee jiru natti fakkaata yeroo ammaa kana
haalli ture haalli gaddisiisaanii ture kanuma taatee raajiidhas baay'ee bishaan namni kana dura miilaan keessa ce'aa ture akkamitti akka namaaf nyaatellee baay'ee nama dhiba jechuudha. Tarii daa'imman umuriin isaanii beekamaa? Umriin isaanii tokko umrii naannoo waggaa 13 taati isaan tokko kanaadha wajjin duute. Tokko daa'ima ishee addan baafanne xiqqoo mucaa haftee sanallee dhaqee qaamaan bira ga'uudhaaf xiqqoo haalli gaddii hawaasni naannoo sanaa keessa jiru carraanaan kennine adda baasuuf yaalellee mucaan tokko hafteetti beekta. Garuu immoo haalli hawaasni keessa jiru baay'ee rakkisaadha bakka gadda guddaa namatti dhaga'ame namni nama haasofsiisullee hin jiru bakka baay'ee gadda guddaa ta'e waan ta'eef mucaa si haftee sanallee haasofsiisuudhaaf carraan arganne. Hundaafuu hawaasni naannoo alan gaafadhu mucaa siin du'aa tokko kan baate naannoo waggaa 13 haadha wajjiniin kan argamu. Ishee tokko umrii siin barre ishee abbaa wajjiniin naannoo abbaan irraa argamte umrii siin barre walii galmaatii shan ta'anii mana tokko ba'anii namni afur du'aan lubbuun isaanii boqoteera baay'ee kan nama gaddisiisu hawaasni kan keenya gara fuula duraattis yeroon kun yeroo gannaa waan ta'eef of eeggannoo taasisuu qaba dhaansa haa ta'u carraa kanaan gadda guddaadha. Gadda keessummeessine akka aanaattis baay'ee nutti dhaga'ame wanti jedhanillee nama harkaa badaawwata. Mootummaan Itoophiyaa warshaalee naannolee biyyattii garaagaraatti haaraa ijaaraman abbootii qabeenyaa fi biyya alaaf biyya keessa jiranitti gurguruu akka barbaadu beeksise. Caalbaasii ministeerri maallaqaa baase irratti abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa akka irratti hirmaatan waamichi dhiyaatee jira. Gabaasa dabalataa qabna. Warshaaleen sukkaaraa mootummaan caalbaasiif dhiyeesse Arjoo Dhidheessaa, Kasam, Xaanaa Balas, Tandaahoo, Oomoo Kurraaz 1, 2 fi 3ffaadha. Ministeerri maallaqaa caalbaasii kana kan baase dorgommii damee oomisha sukkaaraa irratti jiru cimsuu fi dhiyeessii sukkaaraa biyya keessaa guddisuuf ta'uu beekseera. Ministeerichi akka ibsetti Itoophiyaan fedhii biyya keessaa guutuuf biyyoota alaarraa sukkaara galchiti. Warshaaleen 8 kunneen qabeenyummaan isaanii gara dhuunfaatti yoo dabarfame oomisha sukkaaraa guddisa jedhe ministeerichi. Oomishni sukkaaraa yoo guddate galii qonnaan bultoonni shonkoora oomishanii fooyyeessa jedhamee abdatama. Kana malees dhaabbileen biyya keessaa fi alaa oomisha sukkaaraa irratti hirmaachuun sharafa maallaqa biyya alaa akka argamsiisu ministeerri maallaqaa himeera. Iddoowwan warshaaleen haaraa ijaaraman kunneen iddoowwan oomisha shonkooraaf mijatoo fi bu'uuraaleen misoomaa guutamuufi ibse. Waggaa 4 dura paartiin biyya bulchaa jiru warshaalee sukkaaraa mootummaa harka jiranii fi ijaarsarra turan guutummaatti yookaan gartokkeen gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti akka dabarsuun murteessuun isaanii yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun ijaarsarra kan ture daandiin baaburaa, paarkiiwwan industirii, hoteelonni fi dhaabbileen ijaarsaa garaagaraa guutummaatti yookaan gartokkeen dhaabbilee dhuunfaatti akka dabarfaman murtaa'uu isaatu yaadatama. Odeessaalee gaggabaabottan darba. Hongeen Afrikaa bahaatti mudate hanga yaadameen olii yaaddessaa akka ta'e ministeerri dhimma Afrikaa UK Vicky Ford ibsan. Namoonni miliyoona 7 ol gargaarsa namoomaa atattamaan barbaadu kan jedhan aanga'aan kun hongeen kun kan yaadameen olii jechuun himan. Ministeerri muummee Fiinlaand Saanaa Maarii jimaata har'aa qorannoo qoricha sammuu hadoochuu fudhachuuf dhiisuu ishee adda baasuu gaggeessuu himte. Aadde Maariin viidiyoo paartii dhoksaan waraabame bahe tokko irratti osoo shubbistuu argamuun booda ture qorannoo kana kan gaggeessite. Taphataan Real Madrid fi lammii Biraazil Casemiro gara Manchester United deemuuf walii gale. Manchester United taphaticha mallatteessuuf paawundii miliyoona 50 jalqaba kan hafe miliyoona 8.5 ammoo booda dabalataan kaffaluuf walii galeera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessaa dhumaarra geenyeerra. Dorgommiin kubbaa Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran akka haaraatti dararaan nutti hammaatee jechaa jiru. Baqattoonni waggaa dheeraaf achi jiraatanillee waraqaa eenyummaa kan qabus kan hin qabnes humnoota mootummaaf qarshii biyyattii 200,000 hanga 300,000 yoo kaffalee malee
hidhamaa jira jedhan. Kana malees dhaabbatni baqattoota addunyaa UNHCR abdii biyya sadaffaa deemtu jedhuun mooraa tokkoo gara biraatti nu geessee achii bahuus ta'e hojjechuu hin dandeenye jechuun baqataan BBC'n dubbisee Milkeessaa Muummee dubbata. Rakkoon keenyaa kanaan dura mooraa eebbisisaa Kinnaar Suuqii bakka jedhamu ture asirraa fuudhanii amma mooraa eebbisisaa hundarguur nu fidanii hundarguur kana gaafa rattanii rakkoo keessan itti hiikamaa hundarguur kana yeroo gaafa fudhatanii furmaata biyya sadaffaa biyya sadii gidduutti qoona jedhamee fidanii amma kun ammoo waggaa sagalii kana gargaarsi tokko nu jedhaa jiranii mooraa kana keessaa ba'anii hojjechuuf immoo waraqaa barbaadaa waraqaa isaan nu kennanii jiran kana mooraa eebbisisaa keessaa hin bahinaaf irratti barraa'ee jira. Karatti deemnee hojjennu qabu mooraa kana keessa hojiin hin jiru. Gargaarsas nu godhaan jiranii baay'ee rakkoo guddaa keessa jirra. Hubanna kanaanis wal qabatee kun hojjarratti mana keenya yookaan mana nurratti jijjiirtee kun hojjarrata keessa jirra. Ijoollee keenya obbolaa keenya bokkeedhaanii dhukkuba adda addaadhaan saaxilamaa jiru wajjin jira. Baqataan biraa waggaa 9f Sudaan jiraate magaalaa guddoo Sudaan irraa qabamuu sodaatee gara naannoo biraatti baqachuusaa dubbata. Rakkoo jiru amma ani kartumii nan ture kartumii irraayyuu qabaa waan jabaateef baqadheetan gara amma Shimaaliyaa deemee jira ofii kootee jechuudha. Ijoollee hedduminaan gara nama 100 gaa'utu dhaa keessa jira amma. Waraqaalee waraqaa eenyummaa tokko isiin kennanu jedheetuma bakka siidhu 100 dirqaa fuudhu waraqaa wayii isiin kennanu ammas achi baatee nima qabamta. Furmaata dhabnee akkasitti badaa rakkannee jirra nuti warri galuullee dhabnee jirra. Jireenyi biyya kanatti qaala'ee waan jiruuf galuudhaaf illee alii karaan banama alii karaan cufama. Amma biyyatti achi deebi'uudhaaf qarshii 100 nama barbaachisa amma matammaa deemuudhaaf illee waan tokko wanni isaa tokko hin beekamu bas hidhamanii fuudhamtee uma deemta bas manuma iddoo hojii keetti qalamtee deemta alaafinatti wayin nam tokko namni wayin jiru hin deemtaa yoo birrii qabaatti kennitee bahu yoo dhabde immoo wani dhaattaramtee achi keessa nyaata illee namaa kennan. Eejjama jiraachuu namni keessa jiraachuu barbaadaa hin jiru yeroo ammaa kana gara biyyatti deebi'uudha barbaadan keenya inni gariin uummata keenya inni kaan baarii Liibiyaadhaan gara baariitti dhumee jira inni kaan caara argate xaaliyaanii galee inni kaan masrii deemee jira gadi caalu. Dhaggeeffattoota keenya BBC'n dhimma kanarratti embaasii Itoophiyaa Sudaan jiruu fi UNHCR dubbisuuf yaalus hin milkaa'in hafeera. Qophii keenya dhumaan dorgommiin kubbaa miilaa guyyaadhaa guyyaatti wantoota hin eegamne keessummeessuu fi si'oominaan eegamu Pirimeer Liigiin Ingiliz guyyoota dhuma torbee dhufan irrattis taphoota hedduu qabateera. Xiinxalaa kubbaa miilaa BBC kan ta'e Chris Sutton tilmaama ajaa'ibaa qabateera. Eeliyaas Hordofaa nutti hima. Addunyaa kanarra wanni tokkollee mirkana jechuu hin dandeenyu ta'a. Xiinxalaa kubbaa miilaa BBC kan ta'e Chris Sutton garuu taphoota Pirimeer Liigii kurnan keessaa waa'ee isa tokkoo waan mirkana taheen isinitti hima jedha. Manchester United Liverpooliin akka haalaan adabamuu nan beekaa garuu goolii meeqatutti gala kan jedhu malee jechuun hima. Guyyaa sanbataa taphoonni 6 kan taphataman hoggaa ta'u Tottenham Wolves wajjin, Crystal Palace Aston Villa, Everton barana kan liigichatti makame Nottingham Forest wajjin, Leicester ammoo Southampton keessummeessu. Tapha xumuraa guyyaa kanaan taphoota marroo duraa lamaanuu kan moote Arsenal dirree Bournemouth qajeela. Chris Sutton Tottenham 3-1 Wolves ni injifata. Akkasumas Arsenalis 2-2 Bournemouth irra aana jedheera. Guyyaa dilbataa ammoo Chelsean gara dirree Leeds kan imalu yennaa ta'u West Ham ammoo Brighton keessummeessa. Newcastle ammoo dirree isaa irratti Man City wajjin morkata. Chelsea fi Man Cityin yoo irra aanan West Ham Brighton wajjin qixa ba'a jedhee xiinxalaan kubbaa miilaa kun. Chris Sutton taphni akkaan mirkanadha jedhee gaafa wiixataa Manchester United fi Liverpool dirree Old Traffordtti gaggeeffama. United tapha kanaan Liverpool ni